Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtaniitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa amma oduuwwan mana kiristaanaa tibbanaa sin dhageessisnaa istuudiyoo Dungoo Miidiyaa London irraa oduuwwan waliin ana Abrahaam Warquutii turtii gaarii. Fulbaana 24 guyyaa yaadannoo wareegamtoota jaarraa 21ffaa akka ta'u biyyi lallabaa Arsii Lixaa murteesse. Hangafa Paaphaasii kutaa biyya lallabaa Arsii Lixaa kan ta'an eebbifamoon Abuna Heenook fulbaana 24 guyyaa wareegamtoota jaarraa 21ffaa itti yaadatamu akka ta'uuf murteessuu isaanii xalayaa mallattoo isaanii qabuun ifa ta'uunsaa beekameera. Bu'uuruma kanaan fulbaana 24 guutuu Arsii Lixaatti ayyaanichi bifa addaatiin magaalaa Shaashamannee mana kiristaanaa Dabra Asboo Abuna Taklaa Hayimaanotitti kan kabajamu ta'uusaa fuula feesbuukii kutaa lallaba Arsii Lixaa gabaasee jira. Paatriyaarikiin mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa kan ta'an eebbifamoon qulqulluu Abuna Maatiyaasii fi kantiibaan magaalaa Finfinnee pirojektii addabaabaayii masqalaa daawwachuun isaanii beekamee jira. Sababni daawwannaa isaaniis addabaabaayii masqalaan ayyaana masqalaa bara 2013 qophaa'aa ta'uusaa mirkaneeffachuuf ta'uunsaas beekameera. Daawwannaa isaaniittis waan arganitti kan gammadan ta'uu isaaniitiin qulqulluu Abuna Maatiyaas Paatriyaarikii hangafa Phaaphaasota Itoophiyaa, hangafa Phaaphaasii Aksuumii fi eegduu teeksoo Taklaa Hayimaanot kan ta'an waan daawwatanitti gammaduu isaaniitii fi addabaabaayii masqalaas damaraa masqalaa bara 2013tiif qophaa'aa ta'uusaa arguu isaaniitti gammaduu isaanii miidiyaan mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa gabaasee jira. Manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa dhibee qindaa'een badii hordoftoota ishee irratti ga'een balaaleffachuudhaan miidhamtootaaf gargaarsa gochuun ishee himame. Marsaa duraa kan ta'e irratti qarshii miliyoona 40 miidhamtootaaf kennuu ishees beekamee jira. Manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa du'a mucaa keenya artiist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun waxabajjii 23 bara 2012 eegalee guyyoota turan keessatti ajjeechaaf badii hordoftoota amantoota Ortodoksii irratti qaqqabeen magaalaawwan Oromiyaa adda addaa keessatti raawwatame ilaalchisee namoota badii kanaaf saaxilamanii galmeessuudhaan marsaa jalqabaatiif gargaarsa hanga qarshii miliyoona 40 ta'u miidhamtootaaf baankii daldala Itoophiyaa banuun gargaarsi kun kallattiin akka isaan qaqqabu taasisuu ishee koreen dhimma kanaaf qophee ibseera. Maddi oduu kanaa televezyiinii mana amantaa Ortodoks Tawaahidooti. Manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa hospitaala sadarkaa isaa eege ijaaraa jiraachuun ishee beekameera. Hospitaalichis doolaara miliyoona 400 ijaarsaa kan jirtu yoo ta'u yeroo tokkottis namoota ciisanii yaalaman 600 ol kan subsiisu ta'uunsaas beekameera. Ijaarsi isaas gaara Inxooxxoo irratti yommuu ta'u bara 2015 guutummaa guutuutti xumuramee hojiirra oola jedhamee eegamaa jira. Sadarkaa Afriikaatti fannoon dheerina isaatiin gita hin arganne ijaaramaa jiraachuunsaa ni beekame. Sadarkaa Afriikaatti fannoon guddinaan kan gita hin arganne kutaa lallaba magaalaa Finfinnee naannoo Qabbannaatti kan argamtu mana kiristaanaa Dabra Inquu Lidataa Lamaariyaamitti ni ijaaramas jedhameera. Pirojektichi ijaarsa fannoo kan dheerina isaatiin meetira 64 kan ta'u kun ijoollee mana amantaa Ortodoks Tawaahidootiin kan ijaaramu yommuu ta'u waggaa 2 keessattis kan xumuramu ta'uunsaas ibsameera. Jalqaba pirojektii kanaatiifis eebbifamoo Abuna Aragaawiin Phaaphaasiin kutaa biyya lallabaa Direedawwaa fi hoogganaa mana barreessaa eebbifamoo Paatriyaarikii kan ta'aniitiin dhagaan bu'uuraa kaa'amuunsaas ibsameera. Maddi oduu kanaa kutaa biyya lallabaa Finfinneeti. Manneen kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Hoosaanaatti argaman dhimma waa'ee iddoo ayyaana cuuphaaf addabaabaayii masqalaan kan wal qabate aangoowwan mootummaa magaalichaa furmaata quubsaa waan isaan hin kennineef
hawaasa kiristaanaa ortodoksii magaalaa sana jiran karakkatan ibsanii jiru. Kutaa lallaba wangeelaa hadiyyaa manneen amantaa ortodoksii tawaahidoo magaalaa Hossaayinaatti argaman sagalan bakka ayyaana cuuphaa fi addabaabii masqalaa isaanii waggaa 40 ol tajaajilamaa turan sababa misoomaan jecha edda fudhatamii booda himata isaaniif iyyata isaanii sababa adda addaatiif bifa adda addaatiin dhiyeessaa akka jiranii fi bulchiinsi naannoo sanaa garuu deebii quubsaa ummataaf akka inni kennaan jirus ibsanii jiru. Dhimma kanaan oliyyannoo gara mootummaa federaalaatti dhiyeessuudhaaf qophii mara raawwatanii akka fixan hojii gaggeessaan kutaa biyya lallabaa Hossaayinaa ibsanii jiru. Amantootni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya Jarmanitti argaman meeshaa ammayyaa bituudhaan ministeera fayyaa Itoophiyaaf gumaachuun isaanii beekamee jira. Hawaasni bataskaana Ortodoksii Amara Birhaan Qulqulluu Gabri'eel kan Jarman Firaankfurt jiran meeshaa qorannoo vaayirasii koronaa yookaanis COVID-19 kan PCR jedhamu gatiin isaa birrii miliyoona 1.2 ol ta'u bituudhaan ministeera fayyaa Itoophiyaaf arjoomuun isaanii beekameera. Hawaasa Ortodoksii biyya Jarman jiran bakka bu'uudhaan gargaarsa kana kan ministeera fayyaa Itoophiyaatti kennan Phaaphaasii biyya lallabaa Shawaa Dhiyaa Bahaa Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'an eebbifamoo Abuna Naatnaa'el akka ibsanitti hawaasni martinuu dhibee vaayirasii kanaa irratti of eeguudhaaf kadhannaatiin dabalatee gorsa ogeessa fayyaa kennamu hundaa hordofuuf barbaachisaa akka ta'es ibsanii jiru. Gargaarsa dhiyaateefis ministeerri fayyaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Liyaa Taaddasee hawaasa kiristaanaa biyya Jarman jiranii fi kennaa kana immoo kan dhiyeessan Phaaphaasii eebbifamoo Abuna Naatnaa'elin galateeffachuudhaan waraqaa ragaa kennuun isaaniis beekameera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo mana kiristaanaa tibbanaa kana fakkaata ture. Qophiiwwan keenya kan biraa waliin akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerree jirra. Turtii gaarii.